Okay, kanaan dura namoota gara biyya Turkii deemuu barbaadan jedhee viidiyoo waraabee ture. Karaa keessa namoonni na quunnamtanii viizaa piroosesii kan jalqabdan irra jirtu, kan jalqabuudhaaf immoo ganaa piroosesii gochaa jirtan jirtu. So amma waan haaraa wanta jiru kallattii kanaan dhufee isin beeksisuuf dirqamee jira wanti haaraan jechuudha. Wanti haaraan amma dubbachuuf jedhu kuni warra piroosesii jalqabee wajjin waliin hin ilaallatu. Warri inni ilaallatu warra ganaa piroosesii jalqabdan, warri already piroosesii jalqabdan isuma duriitiin akkuma duriitti akkuma walii galtee sanaatti kan inni itti fufu, garuu kan warra hin jalqabne jechuudha. Kanaan dura akkam ture tokkoffaa baankii steetimentii nuti isiniif dhiyeessaa ture. Inni lammaffaan daangaa umurii kan hin qabne ture viizaa sana pirooses gochuudhaaf jechuudha. Haa ta'u malee garuu amma isaan kana lama irratti jijjiirama qaba. Tokkoffaa irratti baankii steetimentii nuti dhiyeessaa turre amma kaasee fudhatama kan qabaatu miti. Maqaa keessaniin akkaawuntii keessanirraa kan ta'e baankii steetimentii qabaachuutu isinirra jiraata. Inni kan biraan viizaa kana piroosesii gochuudhaaf umuriin keessan yoo xiqqaate 30 fi isaa ol ta'uu qaba. Akkaataa paaspoortii keessan irratti galmaa'ee jiru sana irratti umuriin keessan 20 fi sanaa ol ta'uu qaba. 20 miti 30 fi sanaa ol ta'uu qaba jechuudha. So namoonni ulaagaa kana gadi jiru, ulaagaa kana lamaan guutuu hin dandeenye viizaa kana piroosesii godhachuu hin dandeessanii jechuudha. Garuu immoo namoonni wantoota kana lamaan piroosesii gochuu barbaadan akkuma kanaan dura hin beeksisnee fi haaluma sanaan inni kan biraan akkuma sanatti kan itti fufuu ta'a jechuudha. Inni kan biraan viidiyoon yeroo darbe hojjedhee ture irratti dogoggorrii ture maal ture qabdiin qarshii kuma tokko kan jedhu 100,000tti ishee sorry dogoggora viidiyoo keessatti jedhamedha. Qarshii 1,000 tun taane qarshii 100,000ttidha jechuudha. Sanallee akka sanatti naa qabadha. Kanaan alatti garuu piroosesii sana gochuu kan barbaadan hundi keessaniyyuu akkuma kanaan dura sana karaa WhatsAppiitiin itti fufuu dandeessu. Yoo baankii steetimentii ofii dhiyeeffachuu dandeessan akkasuma immoo umuriin keessan 30 fi isaa ol ta'e akka paaspoortii keessan irratti galmaa'ee jirutti jechuudha. So isa kana lamayyuu ta'e itti fufuu ni dandeessu jechuudha. Kanadha, kana fakkaata. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Akkasuma chaanaalii kana immoo subscribe godhaa. Itti fufuudhaan immoo yuutuubii karaa tiktookii kootii hordoftoota 200,000 galaa waan jiruuf sana galuudhaan immoo kennaa addaa kanan isiniif qabadhee dhufu ta'a. Karaa tiktookii illee dhaqaatii foloo na godhaa. Maqaa Mubaarik Suleemaan kan jedhuu fi hordoftoota 100,000 fi 85,000 ol kan qabu, almost 200,000 galuuf jenna waan ta'eef 100,000 ol kan qabu karaa sana kottaa foloo na godhaa. Isinan jaalladha, subscribe gochuun dagatina. Yeroo gaarii qabaadha.